sun bakkitee duubaa keessatti isa dubbate qaba bakka gubbaarratti isa dubbate qaba. Mara kana ammoo bootaa inni gartee ragaa namoota isa wajjin jirantu jira. Koomantii jalaa jiru jira. Wayita inni warreen waliin taa'ee dubbatee jira. Maa isa qofa yakkamaa godhan. Ergamni ammoo nama kana duuba akka jiru an aditti beeka. Gizee takkaa miti lamaa miti Jawaar ka ajjeefame. Akkuma bilchiginnaan marroo gizee 3-4 ajjeefte. Warri woboo deeggarra jedhan ka wajjin taaksii foorsii guuraa turre yeroo meeqarraa kaasee gizee meeqa ajjeesaa jiran Jawaar. Maa kijiba barbaachise kana dhugaa tana adii qulqulluu dubbadhaa akkanatti wal soomnee qabsoo waliin galma ga'uu hin dandeenyu. Ka waliin galma geettu qabsoo ganda tokkotti galchitee maalitti galchitee jedhan. Qabsoon dhugaadha ganda tokkotti galtee jirti. Kunillee sobaa miti. Garuu ka ganda sanii wal irraa nu dubbisu hin jiru. Yoo akkasitti baate abbaan fedhe deemuu danda'a. Duulli amma deemaa jiru kuni haga ganda gamaa gamanaa jidduu lamaan deemee achi bira taree ganti kun guutuun haa baduu yookaan ganti achi haa baduu gamaa gamana kana mara gahame. Dhugaan kun maali ka walitti araarsuu danda'u? Qulqullittii adii qullubbii santu walitti araarsuu danda'a. Kijibni kun walitti araarsuu hin danda'u. Kanaafuu qabsoo tana namni guutuun waan itti amanu mirga isaati. Gurbaan warra itti amanu waliin taa'ee keessan ijaaramee waanuma kana dura yeroo dheeraa waraana keessaa dubbatamaa ture. Ka deeggartoota warra taaksifoorii guuramu waliin keessaa dubbatamaa ture kan nu beeknu innillee dubbate sanii gadi miti ka dubbate. Warra oliitu ka dubbate jira. Tuni dhimmi kuni maaliif deemaa qabsoon nama Oromoo ajjeesuun bilisummaa fidaa ka jedhu yoo kun qabsoo ta'e itti fufa. Namni ammoo namaa ciisee du'u hin jiru. Kana adii qulqullitti walitti himuun barbaachisaa jechuudha. Namni namaa ciisee du'u hin jiru abad. Anamma namni asirratti si ajjeesanaa jiru na bilisumsa jedheen amanu. Akkasuma ammallee biyya Afrikaa san keessa bilisummaan hin dhufti jedheen amanu. Wama warri amma bulchaa jiru godhu kana godhan. Akkanumatti nama ajjeesa kan dhufelleen akkanumatti nama hidha akkanumatti nama darara. Maaliif wanni Afrikaa? Kana qulqullitti yoo ka walitti himnee deemnu taate sanii achi namni ibaluun na bilisoomsee ni bilisoomse jettee itti amantu mirga keeti. Ani garuu waan itti amanu takka hin qabu rabbii tokkocha malee. Garuu maraa laalee ani Oromoo qulqulluu nama fayyaalessa abbaa kiyya yookaan obboleeyyan teenne yookaan uummata Oromoo fayyaaleyyii qotattoota san bakka bu'ee dubbata. Kan dhufee namni abbaan fedhe raasaa sarara dhaabee ajjeesaa jiru san isaan bakka bu'ee dubbata malee ibalu waraana kiyya jedhee asoo inni qote bulaa ajjeesu ibalu waraana kiyya jedhee harkiiloo keessa asoo inni qote bulaa ajjeesu kiyya jechuun hin danda'u. Kanaafuu ammoo ta gurbaa miti gurbaa nama duuba jira jechuu barbaadetti galatooma. Galatoomii jibbaata Ahmad ni jirta? Ni jira amma deebi'eera. Ni turkii taaptaapiin hin jiru taaptaap godhaa. Okay, galatoomii ani dhaamsaa si dabarsuu barbaade fi Ahmad. Mana dhaamsaa miti ka barbaadu. Munir dhaamsaa miti ka barbaadu. Ani ka barbaadu sirra mucaa suutii jiru seera buusuu barbaadna. Isa kana dhaabbadhu humna keetiin kiishii keetiin siin jechuu barbaada. Okay, ni dhaabbaa'ee kaasuma irratti siin jeeti jira waan tokko. Isa kana irratti bareeda. Dhimma biraa waa'ee waraanaa ajandaan kenna nama kana seera dhiyeessinaa. Kanarratti mucaan kuni Jawaar irratti du'a murteessee lamaafota sheekamiin Ibroo irraa kaasee abbaa Jifaar qabrii baasee guyyaa iidaatiin irraa caffaraa oolee mataa gaggaragalchee Ahmaddiin Jabal Ustaaziraa kana mara irra dabrineefi turre. Har'a garuu gaafa inni du'a Jawaariin murteessu badiin Jawaar maali? Murtee maaliif du'a itti kenne? Kanaaf nuti akka ilmaan Oromootitti ajjeesaa hin jennu seera dhiyeessaa haa baratu. Nama kana seera dhiyeessuu qaban ka jedhan irratti marii godhaa jirra. Ati kanarratti maal jetta? Okay, na dhaggeeffadhu ani nama gurbaa kana yeroo hedduu wal mormaa turre wal fixaa turre yeroo hedduu nama hunda qabu dubbata. Oromoon si dursituu yoo qo'imee Munir dhaabbadhume.
nama baay'ee dura jira. Waan deemtan na fakkaate Oromoo naa dubbattu Rabbi Irraan isin dura jira Kadiir isin dura jira hundi isaaniitu isin dura dubbatan. Oromoo Lakki jechisan akkan deebineefi ni ko itti deebi'a gastii keetii irratti biyya faranjii jechuun jettu kana yoo girrikirii kana keessa namni waa hedduu fayyadamaa fi jidduu seenee dubbadhee ajjeesaa maallaqa waliin guurraa kanaatu biyya faranjii jirtaa. Ajjeesaan jennu bara mucaan kun sirraa danda'a. Munir dhaqa ajjeesaan jennu. Inni Jawaari irratti dhibee 10 itti deebi'a mataa keessa cafacafa ajjeesaa jedhee inni Jawaariin. Nuti garuu isa ajjeesaa jira. Seera biyya arabaa jira. Mucaa kana yoo argitan ajjeesaa isiniin hin jenne qaba jurtaa suudiitti kennaa seeratti dhiyeessa. Biyyatti suudiitti illee seera argatee Ahmad ajjeesi jedheettanii mucaan baan ajjeesina seera dhiyeessa qaba. Amma Yaasiinii fi kana barnaan girigirrii kana keessa qaamni biraatillee yoo waa godhee ajjeese rikardii kana qabatanii warri ajjeesaa jiran Yaasii fi Ahmad biyya faranjii jirtanis. Ajjeesaan jenne kan obboleessa Muniirati maal taarta? Ajjeesaan jira. Nama biyya arabaa keessa jiruu fi nama biyya faranjii keessa jiru garaagarummaa qaba. Biyya faranjii keessatti seerri waa hundaa oli. Muniir nu nama ajjeesaan jennu nama barumsa qabu barnu ajjeesaan jenne ammallee seeratti dhiyeessuu qabdan. Awoonni carraa nu kennaa ati Muniir ammoo seentemi. Muniir amma seente. Seeraan haasa'ama. Muniir amma seentee irra taa'aa oollee mana kana keessa. Seeraan haasa'amaa ta'e. Isin lamaan dubbadha kan Handeetona kana dabalee eeggachuu oole. Oromoo dubbadhaan carraa keessi kenne sitti aanee dubbadhaan. Ani asirratti wanti jechuu barbaadu obboleeyyan kiyya dubbiin guddattee fi farradatti hin fe'an jedhanii nama karraa dubbataa jiru nama tokko qofa. Hattuu jalqaba hatti baasanii ta duubaan dhuftu soqan obboleeyyan kiyya asirra shira namni taxullee diina kenna diina jawaariiti. Diina jawaarii diina Oromooti. Diina Oromoo diina jawaari. Kana beekuu qabdani. Seerri waa hunda ol ta'u itti amanaa. Warri waraana deeggartanis warri sirna dimokiraasiitti amantanis seerri waa hundaa oli. Seeran nu haa dhiyaatu jechuun kun kabajamaadha. Seera nama tokko seera dhiyeeffachuun kabajaadha. Ulfinna. Haamataa keessadhaan hin jenne akka saasan. Haamataa keessa summii fuudhanii hin jenne akka saasan. Seera fuunee seera waan godhu seera beeku. Kana biyyi faranjiillee biyyi arabaallee itti amanti seeratti. Seerri waa hundaa ol waan ta'eef isa tokkocha garaan maal dubbateen jedhanii afaan maal dubbatee jedhan jette Oromoon. Kanaaf isa afaanii baafatee waa dubbatee san qabatanii ka isa boodaan gururu san waan inni yaadu achirratti argachuu danda'an. Kana waan ta'eef gareelleen barbaachisu gurbatti san argachuuf. Iddoo inni jiru argatanii jennaan nama takkaaf lama gahaadha. Kanarra mariilleen barbaachisu. Namni du'a namarra murteessu yakkamaadha. Biyya kam keessattuu. Biyya faranjiitis, biyya arabaatis, biyya Itoophiyaatis yoo namni seera kabaju jiraate jechaadha. Kanaaf waan akka isinirra hojjedhaa. Gurbaa tokko irratti hin xiyyeeffatinaan jedhina. Sun ammoo jecha hin jedhanne. Hattuunis tawaa harkaan qabdee hatti qaban malee isii duubatti yaaddu maal akka yaadduuf maal akka hojjettu waan hin beekneef qabuu hin danda'an. Kanuma isiniin jecha barbaadee ta'anii akka seeraan nuu dhiyaatu Ayyee galatoomi. Seeratti akka dhiyaatu irra hojjedhaa. Namni martuu yeroo isa agartanitti poolisiidhaaf infoormeeshina dabarsa. Qaamadiin ilaallatu. Seeratti amanuu jechuun dimokiraasiitti amanuu jechuudha. Kana beekamu. Nu dimokiraasiitti amanna bara. Kanaaf seera dhiyeessina jechaa jirra. Kadiir. Muniir calli taraan jeetuni ati. Siififati illee girgiranii callisi Muniir. Okay, Kadiiraatu. Kadir maaliif ani kamitti Ahmed maaliif akka gootu dubbadhu atillee bare caata siin jedhaara wanni kee diimaa mul'isaa barre kanaaf dubbadhu saayif.
neetwoorkiin irratti rakkisaa jira kafin yeroo deddeebi'een sin gaafadhe kun hundi garuu na booda dubbadhu dhufe amma dubbadhu qabu yaate wala jalqaba maaliin jechuu barbaada dubbadhu finjaa waan ani diimaa tiktaka kana kaniin eegale siin argeen deeggadhe amadoon Ahmad lollee baka nama biraaf carraaqna